يا ربنا باسي كويس أموك هالكانت قلقلة أنتني هو طيب إنت جنا يكتب بلوني أنا جبيسة بقول طيب قلقلة أنا متمو مالي إننا ماكينة زي وتانكو ماكينة ماكينة ويا يلو يا رب هالكانت كان إن أنت قلقلة خيرة في وسنجر أما ساعتي فرنو جنتيجو كانت أنا كامورة في لك كان يا دابنتا إننا ما أنا سأقول بس أويس غرغرة بتفرج ميرا كان جتني بالتوايب أبايب رجزت الطبيعة ميرا كان سيقول مالي وأنا شانس يا ميلان كاباني بكولو بكولو ما كافر ميلان كلامنا إيسا مال أشياء كهونا كم جبتم كبرم دولار دكتور تكيد كنتا تمر سلسلة نقال كجرات سمبرا جراتو دبير فجرا وروتنا بس وروتنا جالس تنس جلاتو ماي جلاتا بدان برا أبداني الرسي يادا ويدتو متاكد ستنا دفيتره أني أرجع بعد يارا في ijoolletti baay'een siiqu ture isaan maaliifaa haasa'an ta'a. Ani immoo asirraa gaaddanyaa baafadhee hawwiidhaan asirraa gaaddanyaa baafadhee inni deemeti birrii haadha isaatiif waa nagadatee fidatee dhufaa. Anis deemee si fideetii si nagadeetii birrii si fidaa akka ishiin hin cannaqamne birrii si fidaa jedhaan. Akka isaanitti jedhanii hoggan ka'e ishiin deem jetti moo hin deemin jetti ani garuu odoon deeme danda'a ture baay'ee. Ati ofii keetii hoomol hojjetini ani deeme si fidaa jedhaanii akkuma biraan kiba keesse waa ishiin jettu walumaan laallaa kaamiraa dhufkadheeti nu hordofa. Amma kunoo ishiin dhufaatti. Kalewa segafatu faedan ni seyomu segafatu. Hah? Kalewa segafatu faedan ni seyomu segafatu. Mana gafat? Mana gafat? Asa sakatanya kau sendiri nanti. Ini cemik kewati hakul gula. Saat itu hulu beri galak. As cemik kewati. ما كان كذا تساعد أرفض يتبدل مثلا كباتي مال تجل كم مال جت مال لقى فتشوف كات لا ما أنا قافت شو مال لقى فت كباتي ربدي لك إنه قادنيا أو سجلين درتي قادنيا مكانه تفانه رومان تساعد إن عندي قدرة أتبالك وترى سبرا أبى تعرف كل كتاب بلا تتكلم شو تتكلم أبى تعرف كل ما دال كنيني نوع قدرة أما إن دمه كباتي غرغراولا سات ستة ساي كباتي غرغراني من قدرتي على ساعة بري فوقي قلا أنا دمتي كباتي غرغراولا غافين أتكاني كان إنما غافت تجاولا غافون تكان كي خباري لما تيومنا نماتي أولي جماعة ومنا كيري بدي كان كوتي يولي إن أنا نما قدرة كل إن قدرة قدرة تكرسي سكوار كيرا مجانا كو قدرة ريس جمر maal ati finne xiqqaadha inni oo xiqqaate oo nama waggaa 18 nama waggaa 20 ati mootu ibsaftee sibira geessare moo waan wanna afaan ijoollummaa kana keessa baay'atu keessa waan inni afaan oromoo sitti haasa'eef inni kuwaati waan afaan oromoo sitti haasa'eef jaalatte kanaaf iyyoo amma maal na gaafattare ana kan hunan deemtee fuudhamoo deemtee akka isaatitti birrii nagaduudhaayi arabaakii تقلد على هاي نقوس مجانا جو أمورين كأجنا هذا وان مال واين قدام مال تسقافة تيو أم بريد أبي راسينجري أم بريد أبي راسينجري سامونا سيبتوري سك بعد سيبتوري سك وفتح متأكد يستاهل إننا مال فري ما فوانا كسيا دري سبب تجنا كم دور أنا ما جنا كم بريد أبي جنا كم يعني سبب وانا أكو فجنا كم مليان أنا هو كاتي أكواني جنا كم أم بريد أبي متبقى جنا كم هذا سجمة بريد أبي جنا كم أنجرون لكن كم دماغه أنا بوصل للدبي شو رفي
Akkaati. Amma waan hunda naasa'ii abruun isaanii soba birriin irraa hin qabu kennee firaan abruun birriin irraa hin qabu. Maal akka nama guddaatti sammuu keessa kanatti fuutee toonii iyyuu tattaatee amma jettu. Nama guddaa miti. Maa inni gaafii akka kanaa nama gaafachuu hin daa'imni. Birrii abruun si jammar birrii aannan kee kennee firaan biraan qabu. Inni yaada waan biraan isaan nama ganama kanaa bilbileef immoo. Inni waan biraan natti haasaa ture waa'ee birriiti miti. Maa jechuudhaani. Waa'ee birrii natti haasaa ture inni waan biraati kan natti haasa'e. TV maaf sagalee irraa qannasti. TV yoo sagalee irraa qannasti. Simoo saayyaasi. Kanaafuu ati mucaan inni nama guddaadha. Ati daa'ima. Lakkaan isaa. Isi jammaree saawaa nagadu isaan laalamma isaan sirriitti asitti dhalatanii warra as keessatti guddatanii waan isaan laal umurii xiqqaate umurii waggaa 6 umurii waggaa 5tiin jalqabanii diisan sirriitti beekanii maaliif isaan jireenya isaanii isuma waan ta'eef isumaan jiraatu waan ta'eef jechuudha. Isuma hojjetanii mana kiraas kaffalanii. Kanaafuu. Ani immoo birriin dhabne kalaa kunoo saayyaasiin jira waan hundumayyuu nu bitee dhufaan birriin dhabne kaa. Kanaafuu ati deemti naafi jedhamoo naafi hin jettu. Hin deemtu hin nagaddu ganaadha umuriin kan geenye amma baradhate. Nagadaa. Nagadaa karaara baay'ee bakkooti dhaabbachuu seetan tokko xiffinee waan afaan sirraa harkatee sirraa fuudhee deema. Gowwaadha kun hin caanu. Tokko si argee nallaa xiffisidhee waarratee fudhatee deema kan nagaddu dhiisiti. Kanaafuu waan kana sammuu keessa fiddee dhuftee aannan cannaqimee. Waan nama cannaqu hin gaafateen. Maaliif? Kuni umuriin kee ganaadhaan nagadinni ani birrii sin dhabne. Abruunis birrii na gaafachuuf miti kan irratti bilbilee haara baggiitaa sin maasii wayyaa si garuu inni birrii narraa hin qabu kennee kan birrii isaa. Galee amma ati mucaan inni amma asirratti afaan deemee fidaa deemee fidaa birrii hojjetee boqochuu tajaajilaa deebisa. Yaa Rabbii sammuu na nyaatiin dhaga'ama sitti hima waan akkasii dhiisisi jammarre. Birrii gadi obaame waan xiqqashuu baatanii dhaqanii gadanii birrii baay'ee fidanii dhufame ilaali isaan guyyaa tokko hin kassaran wayi immoo guyyaa tokko hin argatan. Guyyaa kassaran sanas obsanii dabarsaniituma arra gaammanee jechuudha gizuma hundame gabbaanii birrii argatanii dhufame isaan gara caalulaan kan argatanirra aduu beela'anii walumtu jira. Ati immoo nyaata hin dhudde hundumtuu guutuudha maali kadaa qabda maaltu murii kanaan baasee mangadarra si baasa. Awwaan nyaannu dhabnee waan dhunnu dhabnee waan kamiyyuu dhabnee jedhee haasa'ee beekaan mana kana keessatti na dhageesse beektaa. Ofii kootii miti saayyaasittu haasa'ee beekaan. Innaa maaltu si cannaqaree? Sababa saayyaasiin cannaqamuuf. Hin cannaqamne innis. Inni tajaajilaalee cannaqamuuf. Lakki hin deebiti isheenis waggaa deebifamteen hojjetti isheen. Wani nu cannaqu jiru kuni gaafii miti. Maarree birriin ittiin deebisu sana jira. Birrii ati nagaddu miti kabajaajii sana deebisu si galee birrii ati nagaddu miti. Birrii ati xiqqoo birrii fidduu miti inni birrii guddaadha. Kanaafuu inni immoo inni deebifama ija sa'aatii isaa eeggate asii jambar waan akkana sammuutti na fide waan akkana yaadin akka daa'imaatitti yaadi. Ati akka daa'imni yaaduu qabdu qaanuma qaniidhaan ati jammar halkan inni ati galgala kayyira fi hoosiin jedhe amma sa'aatii meeqa sa'aatii afurii wajjin ta'e kana cannaqamuudha fi lakkaa kana yaadaa bultaa. Inna maal jedhee sagalee basi dhawwees garagaraa guddifaraa jiratti. Umurii keetti ol maaltu si yaachisa si jammar. Yaadaan jiru umurii. Kana eessaa fiddere yaadaan mana gaafattu kan. Yaaduma mana gaafattu kan eessaa fiddere. Ergarri bakaatee teessee yaadde maa qursii nyaatte shaayee dhugde zanaa itti jirta maaltu yaada akkasii si yaachise teessee tooniyyuu intini kitaabileetti kee laaltu deemee immoo waraqata kee irraan qo'attu amma manni barumsaa banamutti. Isatu si fayyada kakku si fayyadu maaliif naan jedhaa? Kanaafuu waan sammuu keetii olii yaadi. Waan sammuu keetii gita ta'e yaadi ishii. Kuni waan akkanaa amma daa'imni isaan ammoo warra itti baratanii jechuudha. Isaan amma laa tokkoffaa barataa hin jiran maaliif jireenyi isaanii suma waan ta'eef nammootuyyuu wal gargaaree jiraataa jirraa isaayyaasiinis hin jiraa anis birrii hin dhabne waan hundumtuu jira. Waan kana si cannaqu hin qabaatin. Meerra akkana jettanii beektaa baay'ee bira gisee jirtu biyya.
Meerra kanan sii godhaa. Maali Waan isaan midhaan hin qabani, boqqolloo hin qabani, boqqolloo hin nyaatu. Maaltu ofirraa midhaan hin jiraa mana eessa maal maal midhaan hin qabdu kunoo. hin qabnu midhaan akka boqqolloo kan faala xaafii hin qabnu, balgi hin qabnu. Kanaafuu bakka immoo akkasitti baadiyyaatti gallee maal goona seeti baadiyyaatti gallee maaliif gaafa mana keenya tasa kuyyuutti galletti akka isaanii sanatti lafa siin qonnaa shunkurtii siin dhaabnaa raafuu timaatimii waan hundumaa iyyuu facaafanaa nuti bakka gallee inni as jireenyaa sidhiina biyyatti gallu siisa wayyaa Isaayyaasinoo hojii keessaa ba'ee immoo maal hojjeta inni biyya keenya dhaqee biyya keenya achimmoo qorqoorroo nama rukuta qabu. lakkiin beekunni hojii kana isaa wayyaa hojjetu inni nus achiin deemnu biyya hodee achitti waa baay'ee jira maal jette atiyyuu erganas dhufee amma sagalee nama malee sagalee qawwee dhaga'een beeku sagalee tuksii hin jiru hin jennee jette moo hin jenne. Waalatti sun danda'u. Achi teessee tuksii dhageeffachuu. Wayne gudeessila. Ajechuun wayyaa amma kanaafuu waa'ee cinqata akkanaa kana dhiisi lammata jechuudha yoo ati waan akkasii yaadda ta'e fuudhee na baay'ee biratti si deebisan bakka. Inni waan ati natti haasoftu qani ani lafa amma rafee ka'ee maal lattaasaa galgala soggaa meelaa nu haasofnu qixxee nama guddaa waan natti yaaddu kan rafee hosin jedhan kaateen raftu gizeedhaan hin raftu maalidha inni. Amma qursii nyaanne ammoo mana achi dhaqee uffata qaqayyara dheerfee saawutti gaafi meerra gizee qursii nyaannu na gaafatti. Amma waa yaada argamee mucaa eessa dhaqxee maal ijoollee mucaan akkam taaraa? Yaada jiru ta'i. Ilaani. Waqaan intalli akka biraan kifa keessatti gaafachaa jira kaameraan achi jiraate. Eessa kaameraan? Akka biraan kifa keessatti waan nama hundaan haasofsiisaa turte. Kana biraan kun immoo biraan miti bee. Biraan kifa keessatti gaafachaa jira. Biraan kifa keessatti gaafataadha? Gizee kamittuu kaameraa fiddee keessee gizee kamittuu na jala garagartee ammoo nani uffata ofirraa baasee qayyara dheerfattee. Eessa teechetti waraabde? Eessa teeche sagaleen kee eessa meerra nagee? Eessa teessee waraabde? Ala barandaa irratti baastee har'as kaameraa. Osoo namni oggooti kaameraa baastee tooni ala dhaabbattu laphoo ishee laabutee fiigee deeme maal goota? Fiigu ani shanee. Ati shaneedhani? Shana jechuun tabaarsa. Maal ijoollee maaluma waanni? Yaa Rabbi na baasi. Qoy sammuu kee halkanatti galgala intini boota indagana hiiktee biloonii kana jabeessaa bultaa'ee galgala ganamatti immoo. Maali? Inna. Makiina seete watango. Makiina wayyaa dhugaa Rabbi. Ajaa'iba Rabbiitti rabbiif jedha maal ijoollee guddina maana gahu. Mee akkamitti sakandii kana hedduutti yaadni sii dhufe. Akkamitti yaadni akkasii si dhufe yaada akkasii si jammar kun waan manatti haasaaman haasaan malee kan waan akkasiitti firaankii miti kunan. Impoosatu waan amma viidiyoo. Waan akkasiin qaxaqaxasa. Siin qaxaqaxa banne balaan buute wayyoo. Eessa dhabsitee ma kaameraa? Siin qaxaqaxanan jira. Ilaaletti gaafa. Ani garuu ayyaani maal akkasii wayyoo. Yaa Rabbi. Sammuu keeyyaan olitti kun si jammar. Eessa mee kaameraan fuudhime dhaqe fidituu kootu fuuldura koo kaa'e eessa? Kaa'e. Antaate? Kotootu ta'e argaa mul'isan. Ashama harka fuudhee hordoftoota chaanaala keenyaa kan taatan marti keessaanuu nagaa Rabbii lafaaf iddoo jirtanitti isiniif haa baay'atu akkam turtan akkam sa'a kana geessanii nuti nagaa guuturraafaa qabnaa nageenya nuuf kee ture isin birallee haa jiraatu isiniin jechaati. Har'aan kanes akkuma argaa jirtan dhugaa dubbachuu fi hin beekan humna kootii ol ta'eera. Ani halkan raaf jennaan galgala fakkeenyaaf amma dhugaa dubbachuuf jechuudha. Yoo nu raafne malee rafu ka'ee jechuudha. Mucaan qixxeedhuma keenya ta'a. Yoo nuti dubbanne sin dhaga'u achii booda halkan illee hin gaggara garaa bula riimbisan qabu.
yoo maal godhee kana dhiisee ta'u inni noormaalii yaaduu akka inni danda'u hin beeku akkuma argaa jirtan gaafii inni gaafataa jiru biyyarraa erga dhufe dhiyoodha isiniin jedheera reefu kanaayyuudha kan inni amma ijoolleen xiqqoo jechuudha isaan immoo Amaariffa dubbatan ijoolleen jiran tokko isaanii Oromiffatti hin dubbatan gwaaddanyaa wayii argadheen ture naan jedhee ture gwaaddanyaa wayii argadheeraa afaan Oromoon natti haasa'ee inni jedhe guddaadha immoo waggaa natti agarsiisu mucaanii xiqqaate inni nama waggaa 20 18 sanii jechuudha amma maallaan jedhaa inni nagadaa inni baheen nagadaa akka haadha isaatiin maallaqa fuudhee galaan isa baheen nagadee maallaqa fidee dhufa. Maazarii bira gaafa jirtu beerra akkasitti yaaddaa fi maazarii fan maal dhabanii wanna hundumayyuu manaa qabanii nu tokko ati sinqatti koo gabaadha bitta. Maal jedhama amma kun natti soradaatii mee dhugaa dubbachuu fi humna kooti oli yaadichisi galee maaliif daa'imni kaleessa baadiyyaarraa dhuftee har'a kanatti haasofte jechuun hin beekani. Anaaf kun gaafii natti ta'ee tarii isinitti akkuma kana gaafii ta'uu danda'a waa tokko wanti hin jedhu jiru. Maalumaafuu amma odoon viidiyoo kana hin postatuun jedhee nagaa viidiyoo hin postatu innaan immoo siin kadhataadhe agartanii as faraarraa gaammoo innaa maalumaafiyyuu hin beeku dhugaa. Waan jedhu bichaa hin beeku xiqqoo gaafii namatti ta'a. Amma qursii nyaannee kaane amma nana dhiqee uffata qayyaradhee dhufee as taa'utti kana gidduutti gizee bakka inni itti waraabee dhufe sin agarre mee nan laala eessa dhaqee kan itti waraabee dhufe kaamericha. Alattan bahe immoo ijoollee baay'een jalaa butanii kaatan jedhee yaada. Oggoonni kaameraa ala godhee waraabu osoo jalaa butanii kaatanii oofadhee shakka. Kanaaf walumaa galatti kun humna kooti olii ani hin beeku dhiiseera isinitti gaafii ta'a. Akkuma natti gaafii ta'e tarii immoo namoonni baay'een keessanis naanis loluu dandeessanii jaaladhee miti gizee tokko gizee dheekkamsa keessa fidu jechuudha. Tarii itti qasettanii gorsitanii gizee dadhabdan yoo itti dheekkamtan immoo hin dhiisaa laata waan jedhu waan ayyaadafi malee waa isa miidhuudhaaf miidhaa isaa barbaadeetii miti jechuu barbaada. Egaa kana fakkaata hordoftoota chaanaala keenya waan jedhuun qabu dhugaa dubbachuuf.